dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtan kan daawwachaa jirtanii fi dhaggeeffachaa jirtan Yoomiree Showidham. Yoomiree Show keenya kana irraatis odeeffannoo guyyaa kabaja raadiyoo addunyaa sababeeffachuudhaan raadiyoo afaan Oromoo kan yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti eegalamee fi seenaa afaan Oromoo guddisuu keessatti shoora olaanaa taphatan maal fa'aa akka ta'an isin biraan geenya hamma xumuraatti sagantaa keenya wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jennam. Bara 2010 dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa yuuneeskootiin yaadisaa dhiyaatem. Bara 2012tti yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanirraa erga mirkanaa'ee booda guraandhala bultii 13 waggaadhaan guyyaa raadiyoo addunyaa jedhamuudhaan kabajamam. Kaayyoon guyyaa kana hariiroo raadiyootii fi dhala namaa akkasumas ga'ee raadiyoon jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti qabu yaadachuudha. Guyyaan kun bara kana yeroo 12ffaatiif mata duree raadiyoo fi nageenya jedhuun kabajamam. Miidiyaan taateewwan dhala namaa ilaallatan hunda keessattuu ga'ee kan qabu yoo ta'u tolchuu fi billeessuu keessattis ga'ee mataa isaati qabam. Michuu dhala namaa jechuun kan beekamu raadiyoonis miidiyaa hunda dura jiru dhala namaa keessatti dhiibbaa guddaa qabaachaa turedha. Jaarraa waraanni bakka bakkatti hammaatee kanatti dhibdee tasgabbeessuu dhiyeessuudhaan qaama furmaataa ta'uu keessatti raadiyoon gumaachuu akka qabu jajjabeessuun kaayyoo guyyaa kanaa isa ijoodha. Raadiyoon seenaa, afaan, aadaa fi aartii sabaa kunuunsuu fi guddisuu keessattis qooda ol'aanaa gumaachaatis jiram. Uummata Oromoo biratti akkaan kan beekamuu fi hundee afaan Oromoo jedhamuudhaan kan beekaman raadiyoo Magdishoo, raadiyoo Harar, raadiyoo Jimmaa kanneen jedhaman akka ijootti uummata Oromoo biratti beekamam. Guyyaa raadiyoo addunyaa bara kanaatiin wal qabsiisne seenaa raadiyoo Magdishoo akkanatti isiniif qindeessineeti jirra. Hamma xumuraatti nufaana turaa sagantaa keenya wajjin isiniin jennam. Raadiyoon Magdishoo akkamiin eegalame? Mee waa'ee raadiyoo Magdishoodhaa hagam beektan? Bara 1960moota keessa mootummoonni Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa wal dhibdee keessa turan. Tokko kaanirraa ol aantummaa argachuudhaaf mala adda addaa fayyadamaa ture. Waggoota 30 oliif miidiyaa keessa kan hojjetan gaazexeessaa fi barreessaa Isaayyaas Hordofaa barri raadiyoo Magdishoo hundaa'e bara bulchiinsi pirezidaantii Soomaaliyaa yeroo sanaa Mahammad Ziyaad Barreetii fi mootiin gonfoo Itoophiyaa Haile Sillaasee wal qocolan ture jedham. Yeroo sana warri Soomaaliyaa namoota Itoophiyaa keessatti dhiibbaa uumuudhaan beekamanitti fayyadamuudhaan olola yookiin propaganda dabarfataa turan. Gama Itoophiyaatiinis ololli akkasii taasifamaatuma ture. Osoo warri Soomaaliyaa hin eegalin dura naannoo bara 1950 afaan Soomaaleetiin Finfinneerraa dabraa ture kan jedhaman obbo Isaayyaas inni qabiyyee mootummaa Soomaaliyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf ture kan eegalame jedham. Bara san keessa wal dhabdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa lafarra waan tureef mootummaan Soomaaliyaa lafa qabatee fi qabachuudhaaf deemu qabiyyee isaa ta'uu ummata amansiisuuf afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin raadiyoo eegaleeti ture jedham obbo Isaayyaas Hordofaa. Kutaalee mootummaan Soomaaliyaa qabachuudhaaf waraana bane keessaa takka Harargee fi naannoo Baalee oggaa ta'u afaan Soomaalee naannolee kana lamaan keessatti bal'inaan dubbatamam. Kanaaf raadiyoo Magdishoo jedhanii afaan Oromootiinis itti dabaluudhaan banan. Afaan namni hundi dhaga'uun ummata amansiisuudhaaf ture. Kaayyoon reediyoon kun ittiin banameef jaam. Reediyoon Magdishoodha. Raadiyoon Magdishoo kun bara 1965 kan eegalan keessaas warri jalqabaa Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee, Ayyuub Abubakar, Ali Gaa'ii kanneen jedhaman ta'uu ibsa obbo Isaayyaas reediyoo Magdishoo irraa jechuudha. Sheekh Mahammad Rashaad Abdulleetii fi raadiyoo Magdishoo namoota guddina afaan Oromootiif gumaacha olaanaa taasisan keessaa tokko kan ta'an Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee raadiyoo Magdishoo durillee mootummaan Soomaaliyaa waliin hariiroo gaarii qabu turan jedhu. Ilmi isaanii Sheekh
Khalid Rashad obbo Isaayyaas Hordofaa Sheekh Muhammad Rashad yaanni reediyoo Maqdishoodhaa osoo hin ka'inuu Kaayiroorraa Sheekh Muhammad Rashad Abdulleedhaa afaan Oromootiin qilleensarra oolchuu eegalanii achirraa tamsaasaa turan. Sheekh Muhammad Rashad amantiidhaaf qofa osoo hin taane walqixxummaa dhala namaaf qabsaa'aati turan. Afaan Oromoo akka guddatu ifaajaa nama turan keessaa tokko. Hojiin isaan kaayyeeffatanii hojjechaa turan raadiyoo Maqdishootiifis ka'umsa ta'e. Sheekh Muhammad Rashad Abdullee namoota gameeyyii mootummaan Ziyaad Barree itti fayyadamuuf abdate keessaa hangafa ture jedhu ilmi isaanii Sheekh Khalid Muhammad Rashad Abdullee. Sheekh Muhammad Rashad Yuunivarsiitii Islaamaa beekamaa biyya Masrii kan magaalaa Kaayirootti argamu Al-Azhar jedhamutti baratanii qabxii olaanaa galmeessuudhaan achumatti ramadamanii hojjechaa turan. Bara 1963tti diinii barsiisuu fi imaama ta'uudhaan tajaajiluuf mootummaan Masrii Soomaaliyaatti isaan ramade. Imaama masjiidaa ta'uudhaan erga tajaajilanii yeroo muraasa booda mootummaan Soomaaliyaa akka hojjetaa mootummaatti carraa kanneefi ramade jedhan Sheekh Khalid Muhammad Rashad Abdullee. Mootummaan Soomaaliyaa Sheekh Muhammad Rashad fayyadamuudhaan olola siyaasaa dabarfachuudhaaf yaadus isaan garuu bakka mootummaan kanneef kana akka carraatti fayyadamuudhaan seenaa fi afaan Oromoo guddisuuf mul'isuu irratti xiyyeeffatan jedhan namoonni beekan. Bara 1965tti raadiyoon Maqdishoo afaan Oromootiin eegalchiisan. Jalqaba daqiiqaa 15 ture. Achii booda daqiiqaa 30tti ol guddateef hanga sa'aatii tokkotti illee dabarfachaa akka turan namoonni keessa beekanii fi ilmi Sheekh Muhammad Rashad Abdullee Khalid Rashad ni dubbatan. Boodarraas Muhammad Rashadii fi mootummaan Soomaaliyaa Ziyaad Barreedhaatii wajjin wal dhabanii gara Saudi Arabiyaatti deeman Sheekh Muhammad Rashad Abdullee. Kanaan booda gumaacha Ayyub Abubakar Muusaa Harargee Balloo keessatti maqaa guddaa kan qabuu fi qabeenya hedduu qabaachuun kan beekaman abbaan Ayyub Abubakar Atakaaroo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu ture keessatti xiyyeeffannaa gamlachuu turan jedhan namoonni dubbisne kunneen. Ayyub Abubakar umrii dargaggummaatti baay'ee ijoollee ta'ee raadiyoo Maqdishoo keessa hojjechuu eegaleem. Sheekh Muhammad Rashad Abdullee raadiyoo Maqdishoo eegalsiisuudhaan guddina qubee afaan Oromoo irratti hojjetee kan turan yoo ta'u, Ayyub Abubakar ammoo afaan Oromoo oduun dhiyeessuudhaan gaazexeessaa jalqabaa ta'uudhaan nama hojjetaa turedha. Gameessi aartii Oromoo Yoonis Abdullaahi ammoo nama yeroo duraatiif walleensaa karaa raadiyoo Maqdishootiin uummata Oromoo bira ga'e keessaa tokko. Gara Maqdishoo imaluu isaatiin duratti Ayyub Abubakar sagantaa afaan Oromoo daqiiqaa 15 kan bulchiinsa Haayila Sillaasee irratti xiyyeeffatu dabarsaa ture. Maqdishoorraa yeroo jalqabaatiif raadiyoo irratti dhiyaate akka sirbuuf namni carraa kanneef Ayyub Abubakar ta'uunsaa wallisaa gameessi Yoonis Abdullaahi ni dubbatama. Bara Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsaa jedhamu sanitti obsimee itti dhiisi sirba jedhuun guyyaa jalqabaa raadiyoo Maqdishoorraa sirbe jechuudha. Erga Yoonis raadiyoo kana gubbaa hojii eegalee booda sagantaan daqiiqaa 15 ture gara sagantaa daqiiqaa 30tti ol guddate. Kanaanis oduudhaan alatti yeroo jalqabaaf sirbi lama itti dabalame. Booda mootummaan Haayile Sillaasee tikoota isaa gara Soomaaliyaa ergee bara 1968tti Ayyub Abubakar ajjeese jedhama. Wallisaa Yoonis Abdullaahi oggaa dubbatu. Raadiyoon Maqdishoo hanga bara 1975tti akka ture himan obbo Isaayyaas Hordofaa. Jalqabbiinsaa olola mootummaatiif ta'us eegalamuun raadiyoo Maqdishoo guddina afaan Oromootii fi seenaa fi miidiyaa Oromootiif bu'aa cimaa buusaati ture. Hariiroo raadiyoo Maqdishoo fi raadiyoo Harar mootummaan Haayile Sillaasee akkuma mootummaa Ziyaad Barree malamaltee garaa fayyadamuudhaan olola gaggeessaa ture kan jedhan obbo Isaayyaas raadiyoo Harar kan eegaleef olola raadiyoo Maqdishoon darbu ofirraa faccisuudhaaf ture. Gaazexeessaan hangafa Ayyub Abubakar kan mallattoo raadiyoo Maqdishoo ta'e erga ajjeefame booda namni isa gituu fi dandeettii ajaa'ibaatiin qalbii namoota hedduu hawwate Abubakar Muusaa bakka bu'ee jedhamu wallisaa Yoonis Abdullaahi. Mootummaan Haayile Sillaasee raadiyoo Maqdishoo cufsiisuuf mallee fayyadame hojjettoota achi turan hiraarsuu qofaa miti. Sagantaa raadiyoo gabaabduu Hararitti banuun malamaltee
tokko ture jedhama. Raadiyoo Harar keessatti qophiilee bashannansiisoo hojjechuun kan beekamu Jaafar Aliim yeroo san yaada qalbiin ummataa guutumatti Magdishoo ture kan jedhu Jaafar Ali kun mootummaa Haile Sillaaseetiif sodaa guddaa ture jedhama. Kana cabsuu ni barbaadu ammoo Finfinnee irratti bannaan ummanni Oromoo achitti tokkooma jedhanii sodaatu. Yoo itti dhiisan ammoo ummanni gara bahaa yookiin gara Harargee kun kan Magdishoo waliin wal ta'am. Kanaaf qophii afaan Oromoo sagantaa jedhu banan jechuudha. Garuu haa banamuu malee dhiibbaa guddaa jala ture. Hanga dhufee mootummaan TPLF ga'utti qormaata guddaatu isa mudatee ture. Reediyoo Harar. Raadiyoon kun maqaa Oromoo jedhu qabatee lafaa ka'ee waan qabsaa'eef kun akka itti fufu hin jaalatan ture jedhama Jaafar Ali. Gaazexeessonni gameeyyiilee sababa dhiibbaa garaagaraatiin kan lubbuu isaanii aarsaa ta'e akkasumas kanneen hidhaman ni jiru. Kanneen keessaa gameessi baandii Afran Qalloo bu'uureesse booda raadiyoo Hararitti lubbuu hore Abubakar Muusaa nama adda durummaadhaan beekamudha. Dararaan bara bulchiinsa Haile Sillaasee Afran Qalloo keessatti isa mudachuu eegalem. Bara bulchiinsa Dargii ammoo fuuldura istiidiyoo Hararitti lubbuun isaa baate. Namni raadiyoo kana bu'uureesse kan qophii raadiyoo irratti dhiyeessuudhaan maqaa masoo argate Abdii Qophee gootaraan aartii Oromoo ga'ee bakka bu'aa hin qabne gumaacheeti jiram. Raadiyoon Magdishoo aartii fi afaan Oromootiif maal gumaachem? Gaazexeessaa gameessi Isaayyaas Hordofaa raadiyoo Harar keessa waggaa 6 hojjetaniiti jiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa akkasumas raadiyoo fi TV Itoophiyaa keessa yeroo dheeraadhaaf hojjetaniiti jiru. Afaan Oromoo akka jibbaa fi arrabsamaa tureen hacuuccaa cimaa jala ture. Garuu afaanii fi aartiin akkasumas seenaan sabichaa dagaaguun ummanni Oromoodha akka wal hubatu godheeram. Miidiyaan kun wayita bara 1973 raadiyoon Harar seenaa ummanni bahaa fi dhihaa osoma afaan tokko dubbatu guddoo waliin hubatu kan jedhan obbo Isaayyaas anarraa eegalee jijjiirama guddaatu ummata kana keessatti uumame. Akka nuti of beeknee walis beeknu nu godhe reediyoon kun. Wallisaa gameessi Yoonis Abdullahi Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamaa waan tureef wallee qopheeffate hedduu hawaasa biraan ga'uudhaaf carraa osoo hin argatin turuu fi yeroo jalqabaatiif kan raadiyoo Magdishootiin qilleensarra ba'ee himeeti jiram. Raadiyoon Hararis dantaa siyaasaa Haile Sillaaseetiif haa eegalamuu malee artistoota Oromoo hedduudhaaf carraa baneeti ture. Keessattuu gareen aartii gameessi baha Oromiyaa baandiin Afran Qalloo raadiyoo kanaan guddoodha fayyadame. Akkuma Ayyub Abubakar raadiyoo Magdishoo keessatti aartii Oromootiif carraa kannee ture. Abubakar Muusaa ammoo raadiyoo Harar seenuun aartii Oromootiif carraa guddaa uumeeti jira. Kaayyoonsaa waan fedhees ta'u afaan tokko afaan miidiyaa ta'uun waan salphaa miti. Oromoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi wal dhaga'uu kan jalqabe bara sana jechuun ni danda'ama. Aadaa walii baruu, walta'iinsa afaanii, hojiiwwan diraamaa fi qoosaawwan akkasumas sirboota ammayyaa hundaa ol ammoo miidiyaalee amma lafa ka'aa jiraniif ka'umsi miidiyaalee kana ta'uusaa wal naman gaafachiisu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo waa'ee kabaja guyyaa raadiyoo addunyaa sababeeffachuudhaan qophiin arraan taroo liqindeeffannee kana fakkaata. Qopheessee dhiyeessaan Shariif Diineetiin ture. Xumureetiin jira nagaan tura.